nama jaaladhu kan jedhu caafameen jiru Jira. maa miidhamuu abdiitiin maa qoosti kiristaanoo phenxeen Eh? kiristaanni maa qoosa miidhamuu abdiititti Hundu baqqoosamanii. eh Hunda kiristaanaa mini maal? Hunda bukkee dhaabbachaa jiru. Kiristaana bukkeera koo hedduu mana hospitaalatti. warroottan qoosaa saniin maal jettaan Waan akkasii sirrii mini. Lubbuu namaatti waan akkasii haasa'uun sirrii mini garuu abbaan waan godhe hojii isaan argata wanta ta'eef lubbuu namaan akkasa ta'u naamne jechuun inni hin ta'u. masjida jirta eessa jirta san masjida jala jirta Eh? masjida jala jirta si guddifadhaa qo'ee mama Eh? eessa jirta kanaaf irraa Addis Ababa. kaasamu eega phenxeen Addis Ababaa Hmm. Yesuus hin jaalatta Eh? Yesuus siif maali Waaqadha. Yesuus malee waaqni hin jiru Eh? Yesuus hin malee waaqni hin jiru viidiyoo bahime finfinnee sin laalla Dukkana keessa hin jira. jiraadhu kaaboo waan qabu viidiyoo bane nurra dinnoo baak finfinnee taa'ee dukkana keessa ta'a finfinnee biyya biyyiin akkasi bareechi akkas Eh? maali kaameerarraa harka kaasi ka Harka kaayaa hin jiru. maa dukkanni mabraati maali mabraat xaffaa finfinnee Ala taara mana jala. alan jiru mabraatiin Eh? Henook ol deebimeeti Henook akkas qabsi Ishi, ishi. amboolit daa'ima xoxxoo baasu jirta oo mabraatitti suq eeywa Eh? andaza akkas ho jaarsa winsi see bar abbooti qeyi robar inde laalame isa bareedaa kanaatu ilma namaa waaqeessa haala jiran laalame kanumaatu fakubbat wujuuhum guyyaa qiyama kallachaan fi naari jahannama khaalidan mukhallada yaa rabbi kiyya yaa allah akka dinqineessa namni gurbaa tokko galchaa qo'e in koteena jala yaa rabbii kiyya maaliif viidiyoo bahi jedhan aniin kunis hin ta'u yeroo bari ayyoo ayyoo Neetworkii isaa kuchise. Neetworkiin qabu. biyyi lafaarra neetworkii maali uummanni hundinuu nagaan qabu Itoophiyaan السلام guutumaa عليكم barsiisa. ورحمة الله وبركاته alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu كم تقاني لا أستاذ كمي nagaa kamtu qaanyi واقني دومو نمني دوف دلت دكوبساتو waaqni duu abdiin immoo akka ilaalcha kiyyaatti waaqa jara irra caalee jira beekta amma dhukkubsatee jechuudha du'a jarri kun du'ee du'a moo'ee mire inni sun du'in du'a moo'ee ka'ee jechuu kanaafu koongiraa warri du'a moo'uu isaatti gammaddan guutuun keessan baga gammaddan. maaluma yeroo marraa torbaatama namaa dhiifama godhi jedhanii sabi'iina marraa jedhanii bara biratti wangeela keessatti isaan yeroo torbaatama masitti maal ta'e Kan jedhan agarree barus taasisolan ani immoo kan ajaa'ibee nama keessaa isan na ajaa'ibe. Akira amantaadhaafuu gubatee dhaqee mire dura sabummaadhaan beekna sabummaadhaan uf beeksise beektaa osoo akkasitti eegnuu dheengadda dogongore. Dogongoree innaan dogongortee bee jennaan lakki amantaa fi mitii jedhe hayyee amma immoo duubatti hin deebi'u laa wallaahi waan ajaa'ibaati beek duubatti hin deebi'u akkasumatti itti fuufa wanna kana caaluun silaa isa galaagalla jedhe laa santa wajjinu maal jedhe beektaa osoo ana ta'e hin dhiisu jedhe amantaan tiyya garuu hin hayyamtu jedhe laa amantaafuu aaree akka jedhe waan amantaan hin hayyamne maa hojjetere egarrama nyuqqossun akkana jechuun wamaa tukfii suduuruhum akbaru rabbiin jedhu bar taban seenaa isan ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أبدا وان قلبين لو خيفت تساني رقدو جربين إنما ناجري ورا من تيتي وردو مالي أبدا كسي مصطفى السلام عليكم
Waqintee Alaikum maal ta'a? assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu Ustaaz jirtu? Soomni akkam? Nagaa alhamdulillah. Akka gaarii jirru wallaahi gammachuu keessa jirra. Gama tokko xiqqoo waa qalbii nuti sanaaf malee wallaahi bareedatti jirra. Yaa Maa du'uu chaalenjiin fi immoo miidhamuun ajjeema. Eenyu Itoophiyaa keessatti haadha ofii ajjeese Islaama moo Kiristaana? Deengadda? kiristaana malee. Maa duba kun jechuun kanaan inni Kiristaana haadha ajjeesan jedhuun jechuun inni kun waan amantaa fi waan nama dhuunfaadhaan inni waa raawwata. Eenyu kan jaalallee ofii qaadhimaa ofii ciree mana fincaaniitti hare deengadda Itoophiyaa tana keessaa miti. So uummata yaada waan garii. Sammuu Sagalee koo deebi'a. jira. Hin jira yaa. Ustaaz baay'ee wallaahi gammachuun qabu gammachuu guddaadha. Maaliif jennaan diinii kana qabaachuu keessatti Galame rabbii. namni waa keessa darbee fi namni waa bukkee darbee gargari waliin argachuudha. Namni waa keessa darbe waa hima bar. Namni waa bukkee darbe garuu waan himullee hin qabu. Namis waa irraan baratu waan ta'eef namni diinii cimaa akkasii qabu chaalenjii akkasii arguun kun chaalenjii xiqqoodha wallaahi. Lubbuudhaan du'uun hin jira gaa. Du'uun hin jira waan ta'eef aarsaa ta'uun hin jira waan ta'eef sana beeknee barreeti. Innaa amma immoo rabbiin gargaaree buleessi keenya haala gaarii irra jira alhamdulillah. Akka warri dibbee reebaa turan sana miti jechuudha. Innaa warri dibbee reebaa turan dibbee isaanii faana haa galatoomanii dibbeen isaaniis kabajaan iddumattaa deebi'u ajandaa biraa taffi haa jedhanii jedhan. Dhaabateera bakka kanaas taffi haa jedhanii. Hin jedhan. Inshallah rabbi gaddeebis gubamuun zeetaan irraan eegalee barattoota Yesuus nuun jedhanii warra wangeelota kana gahee baay'ee irbaatan hin gubamanii zeetiin gubamanii maal ta'e nuun jechaan jirtanii yaa balayyoon koo kan feente maali barattoota Yesuus Phaawulos nama meeqa gubuu ture nama meeqa fixuu ture duka buutoota Yesuus kan jettan hordoftoota kiristaanaa Phaawulos galaafachuu waldaa meeqa isaa gubuu ture fixee saamuu ture ajjeesuu ture maal isumaa himuu jiraam nama meeqa fixuu ture jedhaa miti Macaqii kaase malee. namumaatu abdii kana godhe macalaasee zeetiin gubuu ture Namichitu maqaan hin geeddaramin nama baay'ee fixee nama baay'ee macaq godhee fixee. Phaawulos har'aas nama jira bar har'aas nama fixaatuma jira uno dubartii lataatu fixaa jira abdiin zeetiin itti naqamu waaqaa miti abdiin Nama. horii galee eenyu Isaayyaas raajichaa hin ajjeefamne wangeela keessatti Sirruma. hin ajjeefamne Isaayyaas raajichaa Yesuus Kiristoos waaqayyoon kan kee hin ajjeefamne nama Yesuus waaqayyoo fi gammaduu abdiidhaaf gadda maal hawwitan isin tittisarraa dammaa hawwitanii maal yaaddan jira keenya isin zeetiin kan gubamaa ture abdiidha abdii seenaa dalage meeqaa gubame Itoophiyaa kana keessatti meeqaatu akka seenaa akka wangeela keessanitti gubatame nuun jettanii nutti himaa turtan kan fannifame eenyu kan gartee uumaa kan kee kan fannise namaa miti dubartii fi dhiira dabalatee warri gurgurate Yesuusin maal jaaddan namni du'a Yesuusitti gammadu du'a waaqayyoo keenyaa jaleetti gammadu abdiidhaaf gaddee gartee taa'ee gartee akka nama taaraasaa seetani haleeluuyaa jedhani du'a Yesuusittu naaf du'e. Ustaaz ragaadhaan ragaa qabatamaa har'a jiruun jechuu ka amma sa'aatii ammaa kana in 21st century dhaloonni jiru kun adda baafatuu danda'u waan isin fakkeessitan se'u mara waan ta'eef ragaadhaan warri Yesuusiin ajjeese warra kamii abumaas kun nola biyya Israa'el san Yihudoota akka warri jedhutti Yahudaadha moo Yahudaa miti Yahuda hin jedhan hin beekan hin didan Israa'el keessa paarsentiin 73 Yahudaadha paarsentiin 18 Musliimoota paarsentiin 2 kiristaanota kiristaanni Itoophiyaadha eenyuun deeggarti gaafadhu warra Yesuus ajjeese Yahudaa deeggarti miti tifoozoo ajjechaati bar tifoozoo ajjechaati gaarii tifoozoo warra gartee duugaa sanyii deeggaru kanaafuu warra du'u gooftaa isaanii isa guddichaa gammadee warra ajjeesee fi ardhallee dibbee rukutu as taa'ee asii qaamaanillee si bira hanqannu qalbiin si waliin lolla si waliin tolla jedhu kana obboleessa kiyya yoo ajjeesu miti yoo asitti gubaniillee du'aa isaallee ilaalle bubbee kennan maafna dhagahamaa yure gooftaan jalaa du'ee gooftaa warra ajjeesee gargaaranii jechuudha. Walumaa gala waan badu gargaaranitti qabadhaa isin. Dinka. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wallahi Ustaz akkam nagaa jirtu? Nama na dura jira laata? no isa sigala kana dinka kana dubbisu fale dinka Wayye Ustaz. nagaan sifato Ameen akkamitti? nagaa kiristaana moo islaama moo waaqeffataati Ani moo? Hmm. Ani kiristaana. abdii raggaasaa maal sii ta'a Obboleessa. ajjecha obboleessaa hin deeggarta Hin deeggaru. Reedu waan jechuun namoota ijoollee kiristaana keessaa muraasni bara waan haasaan baay'ee argitaami. Ana miidhamuu kee ture amantii ta'e jechuun amantii kee hordofu akka ilma kan obboleessa koo kan sabaati ani miidhamuu kan kee yoon qafeen wal qeeqnee hin jaaladhu never sagaleen siitaa malee yoo miidhamte yoon amantuma keetuun feene si deeggara miidhamuu yoo miidhamte si cinaa dhaabbadhaa beektu. Mootummaa keenya kanaan dhibe wallahi. Ani maal jechuu barbaade beektu asirratti TikTok irratti namni ba'ee haasa'u ani karaa musliimaas haa ta'u karaa kiristaanaa nuni akka kiristaanaatti namni abdiin qeeqeeraa arrabseeraa kana balleesse sana balleesse waan akkasii keessa galuun barbaadu garuu wanti nu gammachiisu hin jiru badii nama tokkotti iyyuu nama ta'e yoo namni yoo seexana ta'e malee dhukkubsachuu isaatti baduu isaatti wanti bu'aa argatamu hin jiru. Kiristaanni akka kanaatti barsiisus hin jiru. Kiristaanni badii nama lallabus barsiisu hin jiru. Seenaa macaafa qulqulluu keessattis akkuma silayyuu haasaa turte namni kiristoosiif yookaan kiristaanummaa isaaf akka inni gatii danfa zayitiirraatiin dhibee jechuun bakka gatii kaffale malee akka nama dhiibeen dhageessu seenaan akkasii hin jiru caafata keessa. Namoonni dhuunfaan asirratti yaada isaanii ibsatanii waldaa kamis bakka bu'u jedhee hin yaadu amantaa kamis bakka bu'u jedhee hin yaadu. Isin keessaas immoo yeroo baay'ee namoonni gurguddaa taatan namoonni akka kanaatti sagalee qabdan waan garaagarummaa yaada fidu naasa'ina isin akka Abu Mu'aaz fa'aa kun namoonni gurguddaan baay'een isin kabaju baay'inaan isin jaalladhu beekumsa keessan yaada keessan waan isin asirratti barsiiftan isin kabajaa oolu waan garaagarummaa yaadaa fidu dhiisaa gatiin qabu kun oromummaa keenya irraa hin bareedu. Maaliif gaafa karaa amantii deemna taanaan kiristaanas balleessuu hin dandeenyu lafa kanarraa jala muraa beekaa musliimas balleessuu hin dandeenyu. Namni waan barbaade amantaa barbaadetti haa hirmaatu waan barbaade gochuu haa danda'u. Erga kiristaanummaa balleessuu hin dandeenyu musliima balleessuu hin dandeenyu ta'e garaagarummaa gidduu keenya jiru dhiisnee oromummaa walitti waan qabnuuf qeeqa garaagaraatiin dhufu haa dhiisnu bakka. Wanta nu fayyadu tokkoyyuu hin qabu. Lafa kanarraa ni balleessuu hin danda'u musliima jala muree beeka. Musliimni lafa kanarraa kiristaana yookaan pheenxee balleessuu hin danda'u kana amanuu qabdu. Karaa yoo lallabattan karaa nagaa lallabadhaa waa'ee amantii keessan namni kamiyyuu haa lallabatu. Garuu isa eenyummaa keenya walitti nu godhu isa gara sensitiiviidha dhimmi siyaasaaf dhimmi amantaa. Dhimma dafee walitti nama buusu dhimma dafee jireenya namaa walitti nama tuqu waan ta'eef dhimmoota sensitiivii ta'anii namoota kana walitti buusuu kan ammoo yoo irraa nuyi of hin qusannu ta'e namni biraan of nurraa qusachiisuu hin danda'u. Amantaan amma fakkeenyaaf waldaan kiristaanaa bakka buufatte hin jirtu ijoollee asirra taa'anii abdii qeeqan yoo barbaaddan. Waldaan kiristaanaa bakka bu'an kamiyyuu hin qaban ilaalcha nama dhuunfaati kun. Ilaalchi nama dhuunfaa immoo ilaalcha pheenxee kamiyyuu miti. Ilaalcha kiristaana kamiyyuu miti. Yaadi koo gabaabaadha. Galatoome jechuun warroottan dhugaadha namootaan baay'ee siraan namni bakka buufate hin jiru hundinuu gartee self maal select ofumaaf arma dhufee wanta jedha ammoo san keessa warroottan abboottiin amantaa gartee gariin faarfattoonni daaqonni paastorii yeroo waan akkana harkan dura dhaabbachuun dirqama isaanii taasisa. Ani islaama keessaa namni gartee osoo abdiin kiristaana keessa jiraatee akkana kan miidhamu taate ijoollee gartee ashooftu ta islaama keessa deemtu kallatti kamuun jala deemeetiin gartee gufuutti ta'ee dura dhaabbadha. So galatoomi kanuma jennaan. Inshallah maal jedhamee kanuma hin galchaa kiristaana tokko. Galatoome tole Yesuus Kiristoos inni amantaa miti dinkaa koo. Bareeda akkas kun nama akkana jedhu barbaanna. Bareeda Yesuus siif maali? Yesuus anaaf waaqadha waaqa guutuudha naaf waaqa guutuudha Yesuus.
Okay. Yesus waaqa moo ilma Waaqayyooti? Yesus ilma Waaqayyooti, waaqummaa guutuu qaba, namummaa guutuu qaba. Ilma Waaqayyoo kamii? Yesus eega ilma Waaqayyooti jette ilma Waaqayyoo kamii? Ilma Waaqayyoo abbaa. So kanaafuu inni ilma Waaqayyooti malee abbaa miti kaa. Isa akka barbaadetti fudhadhu. Laa hin fudhadhu. Wallaahi hin fudhadhu. Kan mana dhibee afaan yeroo waan ajatan isin siifillee gartee giraa si galee anallee giraa gala gaafiin. Jechuun waan jedhe Yesuus ilma Waaqayyooti jenne ammatti fakkeenyaaf dinka ilma eenyuti tarrafeeti mi? Ilma tarrafeeti malee ati tarrafee miti. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti moo Waaqayyoo guunsiin jedhe ilma Waaqayyooti naan jetta. Kanaafuu eega ilma Waaqayyooti Waaqa ta'uu hin danda'u kaa. Akkuma waan tokko sitti himani Abumaaz baay'ee nan kabaja yaada kee. Ayyee. Waa'ee hiikkaa macaafa qulqulluu yookaan immoo garaagarummaa waa'ee Yesuus, waa'ee Abbaa, waa'ee sadan tokkummaa, waa'ee Sillaasee tokko keessa galee amma haasa'uu fi haasa'uun barbaadu. Maaliif waan akkamitti macaafni qulqulluu akka hiikamu yookaan immoo hiikkaan macaafa qulqulluu teoloojikaalii, ispirichuwaalii waan jennu waan qabnuuf walii galuu hin dandeenye. Callisnee amma fakkeenyaaf waan ati dubbistee akkasumatti irruma keessa isaa waan baay'ee waan ati xiksii kana irratti deddeebitee waan sitti fakkaatu amma asirratti haasa'uu dandeessa. Garuu amma callisnee ani sitti deebisee ati walitti deebisuu ta'a malee noormaalii ispirichuwaalii fi teoloojikaalii akkaataatti wangeelii hermeneutiks warri teoloojikaalii baratan waan adda addaa jira. Amma kanarratti walii galuu hin dandeenyu. Ani amma kana sana si falmuu hin danda'u. Ani dhimma macaafaa si wajjin haasa'u miti. Ana dhaggeeffadhu. Sodaaf mitala. Noormaalii ani kan mana kana dhufeefin sitti makaayyoo koo. Isa Oromummaa walitti qabnu miidhama namaa irratti gammaduu hin dandeenyu. Garaagarummaa nu gidduu jiru qabannee Oromummaa keenyaaf haa xiqqeessinu yaaduma jedhuuf malee dhimma macaafaa keessa galee hin haasa'u Abumaaz. Laa haasa jechuuf miti takka ta'uun akka fudhannee waliin garaagarummaan jirti jechuun atis Yesuus ni beektaa anis naan beeka jechuudha. Islaama keessatti ergamaa jedhan maaf jedhan boqonnuma hundi keessan beektan ta'atillee itti amantu waan caafame takka ati geeddaruu hin dandeessu anis geeddaruu hin danda'u. Quraanni kun ani hin barreessine wangeelaan harka jiru kanaatillee hin barreessine jechuu gartee. Kana walumaaf gallaami waan hin barreesse afaan Oromoo sirran beeku narran beektu. Abaacaa walumaan barannee walumaan dubbisnaa jechuudha. Itti dabaluu hin dandeenyu. Maaf jennaan wangeelli Abaacaa aadaatiin hin baratamu ka spiritual meaning qaba. Theological meaning qaba. Okay, namni Abaacaan beekni ni dubbisa macaafa? Hin dubbisa garuu hiikaa sirrii argachuu hin danda'u. Hin dubbisa? Hin dubbisa? Dubbisuu danda'a. Ayyo sajjalu namni Abaacaan beekne macaafa ni dubbisa naan jedhe. Boy gaan ni gaafadha. Taaddalee taaddalee enteerat taaddalee. Ajo namni Abaacaan beekne ni dubbisa wangeela? Abaacaan namni beekne ni dubbisa? Dubbisuu hin danda'a? Dubbisuu hin danda'u. Allaqe. Kun dinqaa kiyya maali waan addaatiin nagga dhufte dinqii. Lakkee siin akkas jechuu miti siin gallee yaadni koo. Wangeela kana Abaacaadhaa waan barreef miti kan dubbisnu jechuu Abaacaan barreeffame afaan Oromoo seeluu afaan Oromooti Abaacaa irratti barreeffame. Wangeelli kun Abaacaadhaa waan baratteef miti kan dubbistu. Maaliree? Hin dubbifamu namni afaan Oromoo dubbistee hubachuu hin dandeessu kaa ati amma dubbistee hubachuu hin dandeessu. Okay, amma sii dubbisa ayya kana jedha. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedhee ani fooniin hin dubbise ati hafuuraan na dubbise na dhageessise. Ani fooniin hin dubbise hafuura fooniiti ati hafuura. Siin galu siif hafuurri siin kennamu. Ayyee ati dubbisi mee akkam jetta tokko naa eegalle waaqayyo jedha. Abumaas siin galu siif siin kennamne hafuurri. Abumaas. Akkana naan jedha kunuota dinqaan koo. Abumaas. Yes. Amma maal beektu? Ayyee. Fakkeenyaaf kan keessan quraana miti? Quraana yaa keenya. Kan keenya mobaayilii. Kan keenya mobaayilii miti? Mobaayilii miti baayibil.
Fakkeenyaaf egaa manuma murtii gaafa dhaqu yoo mana inni musliima taate quraana qabadhuudha. Inni kiristaana taate immoo baay'ee qabadhuudha. Inni gaafa kakkachiisan. Miti. Eeyyee. Kanaafiyyuu isinis kan keessan kana amma yoo ani naan galle taanaan jechuudha. Rabbiin bira naan ibsamne taanaan kan keessan kana barachuu hin danda'u. Beekuu hin Maa danda'u. rabbiin Akka kitaaba sammuu maa na dhorke amaariffaa hin baranne ingiliffaa hin baranne maaltu sammuu nu dhorke dubbii waaqayyo akkamiin namaaf hin galle dubbiin namaatu namaa galte hell no. Fakkeenyaaf amma fiiziksii hin baratamin namni kan biyya lafaati. Amma meeshaan keessan seenu dhisa biyya waaqaati wanni kunis biyyuma lafaarra barata malee waaqa irratti hin baratamu. Fakkeenyaaf fiiziksii fi quraanni tokko. Fiiziksii fi quraanni barumsa ammayyaatiif amantaatiif bar waa takkuma sammuma takkaan qaraata sammuma takkaan dubbisa ijuma takkaan laaltalachuutu. No. Garaagarummaan qabu. Mee dubbii fixu gabaabsuudhaaf. Ispiriitii fi afaan Oromooti. Ispiriitii fi akaadaamikii biyya lafaa walitti fiduu hin dandeenya. Fakkeenyaaf hin finna kuno. Maali waaqayyoon waan lafaan dubbatu wangeelii waan lafaan dubbatu waan waaqaatis. Saayinsiin waan waaqaas ilma dubbatti samii keessaas waan lafaas ilma dubbatti. Mootummaa waaqayyoo jannata sana hin dubbanne malee. So amma waan afaan Oromoo ni beeyna amma taaddalee koo gabaabsuu barbaade dheeressuu barbaade anis boonfade deegaa kudhan booda gara sagadaa deema guyyaa warra kana biraayee. Waaqayyo jedha wangeela Yohaannis hundi kiristaanii biyya lafaa beeku dinqaa fi atiilleen kan biraatilleen asirra jirtan. Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate jedha. Tokkichi ilma isaa san eenyu? Ati suma fudhu Abuu Mu'aaz hin fayyita. Tokkichi. Naa deebis tokkichi maal naa deebisa silachu tokkichi. Yoom boqonnaa kana isin fudhachiisee isin fudhachiisuuf hin deemu boqonnaa kana. Biyya lafaati. Naa deebisa hin fudhadhaa. Injiraata bara baraan injiraata. Tokkichi ilma isaa san maannoo? Isumatti amani. Tokkichi ilma isaa san eenyu? Iyesuus. Tokkicha ilma Waaqayyooti. Iyesuus Kiristoos jiraataadha. Tole. Waaqayyoon ilma tokko qaba moo ilma lama qaba? Kabiraan ni qaba. Yesuus malee ilma biraa? Isumatti amaneeti Abuu Mu'aaz. Nama jabaana. Aboo nama itti amane Yesuus ergamaadha jedhee bar. Waan jedhe Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo tokkichaami? Si fayyisan isiin jireenyi kee hin fayya sammuun kee qalbiin kee hin fayya. Ante dinkaa xeenaan kee nagaatti foonii fi hafuuratti. Bara bara argatta Abuu Mu'aaz isatti amani. Haati manaa si bira jirti? Mee taqaate naa qaali jedhee harka irra kaayi. Garuu baay'een si jaalladha beekta miti Abuu Mu'aaz. Abshir sinji boonillee si jaalladha waan takka maal waa rukutu jira sagalee waaqayyoo dubbisaa jirra. Amma dinkaan kun haadha manaa hin qaba dinkaan haadha manaa hin qaba taaddaleen waa takka hin qabu. Waaqayyoo na dubbate. Hin qabu. Isin lachuun. Akkamitti bartan Abuu Mu'aaz akkamitti bartan Abuu Mu'aaz? Wangeela dubbisu jira miti. Gooftaa Yesuus Kiristoos amma guyyaa tokko sammuu kee kana jijjiiree qalbii kee kana jijjiiree. Sammuu jijjiiree innaan harargee maraata si godhee jechuudha. Nama jabaa taate. Jijjiira Waaqayyo. Jireenya kee jijjiira Waaqayyo. Namni sammuun geeddarame sanii jedha. Okay, Waaqayyo akkasitti tokkicha isaa Waaqayyo kamtu ilma isaa biyya lafaatiif kenne? Taap godhaa jiran hafaloo godhanis mana kana faloo godha. Ol ka'uu didee manni kunis akkuma gartee ilmoo qancartee. Dinkaa taaddalee. Amma argume amma kuni Abuu Mu'aaz. Argumentiin dhumneera amma kun. Waa'ee miti amantii kuni gara waaqeffataatti deemeera. Deemtee? Deeme kuteen. Baga baate. Congratulations. Anamni falmuu ta'uu hin taane Abuu Mu'aaz. Amma dhaabbadhu gurbaan kutee Kiristoos akka jaallatu asitti meem deebi'aam nama. Gurbaa gurbaan gooftaa Yesuus hin dhiise deeme jedhe kuno. Kafarsiifne summa kafaruu summa amanuu summa zdaaduu kufra. Kafaruun jenne. Lachuun ammoo morma. Amma ati amantaan kan kee pheenxe moo waaqeffataa taate? Waaqeffataadha. Bas baga deemte maal? Baga deemte. Eessa? Wangeela biraa baga deemtee jira gara waaqeffataa. Asuma na bira kafare tokko na biratti amanta jee dhufeete kafarte gara hin kafare. Ani Allaan fudhachiisa jedhee inni Yesuusin fudhachiisa jedhee inni Yesuus dhiisee deeme gurbaan na bira. Wayyoo. Ay Abuu Mu'aaz keenya. Nama qaalii qabna siin. Gaafaatii wangeela jalqabdu jireenyi kee jijjiirame akkati addunyaa kana miila tokkoon naafdu garuu. Natti mul'achaa jira Abuu Mu'aaz. Silaa waldaa seene barani. Eenteen shubbisiisaa bara.
Hin jubbisiista miidhan. Amma Hin dubbisiistan. Ampara Isin hin deemtanii? santam Hin deemtanii? bassa jedheetin Siin hin lakki lakki. deemtaniichi. dhaqee uummata Si kadhachaa gorsa malee jira, maal godha? yaada Achiin gayyaasu jiranii mana waldaa keessan gayyaasaa jira amma. Oromoo miti isin. Oromoodha. Hin deebista guyyaa tokko warra yaaste deemtanii? deebistee Gafeerraa yoo waa jiraatan namaan dhagaha. Lachuun keessan amma jechuudha galma waaqeffata Oromoon amantaa qaba. Waan gamtaa walitti qabu. Amma ati baate. Tuurraa lama kaasennaan bakka akkanuma ustaaza. Tuurraa lama kaasennaan kanaas kan keessa jirti. Ani akkasi. Amma waldaan ajaaruu malee maaltu hafe isin? Waldaan dhaabbata araaraa Abumaas. Ayyee. Ustaaza. Gaafa kiristooriitti baatan. Carraa boonaa maal jettan? Salaamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Abu Musa akkam nagaa jirtanii? Abu Muaz, waalaikum salaam. Abu Muaz Ayyee. dhiifama. Yes. Kun hanqinna shorbaati. Dhiifama naa godha. Asirrumaa waa wayii isin gaafachuu barbaade Abu Musa Abu Muaz. Fatwaa Waa'ee obboleessa keenya waa'ee obboleessa keenya Abdii Raggaasaa irratti waan tokkoon isin gaafachuu barbaade dhiifama naa godha. Kun yaada sammuu kootiiti. Gama biraatitti nan harkisina. Abdiin miidhamee jira. Miidhamni isaa miidhama keenya nuti akka obboleessa keenyaatitti baay'ee gaddinee jirra. Garuu waan tokko sirraa isinillee waa dubbachaatiin turtanii namni kun ni miidhame malee hanga addaatitti waan nuti irraa quban qabnetu jira. Namni kun ni yaalamaa jira. Abdii yoo taate obboleessa keenya kaleessallee gartee maalummaa isaa nuti nu hin beekna. As keessatti immoo namni kun ni miidhame malee eenyuun akka inni miidhame adda gaddaatti namni nuti qubarraa qabnu jiru. Fakkeenya namoonni tokko tokko waan lama sadii afur kaasanii jiran yoo haadha manaa isaatillee ta'e waldhabbii yoo jiraatte haadha manaatiin waldhabbeen isaa kana. Gama biraatiin illee yoo taate waan kana maali waan san nu bayaansuu didan. Wanti waan gartee waan sooshaal miidiyaa irra taatee biyyaan baa keessa taatee yoo taate san namni jechuun deemee infoormeeshina gaggaafata tiktook irra teessee waan gartee biyya keessa seera mootummaa gartee poolisa ganda wanta laallatti maal irraa qoqoman yoo osoo kan beeknullee taate nuti labsuu hin dandeenyu qaamni keessa jiru poolisa harka jirti. Amma isaanuma harka dhiibna obboleessa koo. Fakkeenya namni waan san raawwate to'annaa seeraa jala oolee jedhan. Namni seera yeroo oolee wanti nuti hawaasni. Namni shakkamaan beektaa biyya hawaasii maboona. Namni yeroo naannoo sanii waa raawwatu shakkamaan hundi anuu gaafa naannoo tana Ameerikaa tana waa shakkamaa jedhanii hunda qabanii mana gartee xaabiyaa poolisaa hidhaa keessa turtee qoratamtee gallakkifamte. Eenyu qorannoo irra deemti yeroo dheertu fudhatti hin baati feetuun baatu wallahu a'lam. Kanaaf akka shakkamaatti qabame dura gaafa mana tokko keessa waa ta'u maatuma san qaba. Mana kiyya kana keessa yoo namni du'e ana gartee kanaa fi maatii xiyya firoo kiyya hundaa qabame mana hidhaa dhaqe. Akkuma seera addunyaatittu qorachuudhaaf waliigallee waan jiru. Kanaaf isaan harka jirti qabame guyyoon abbaa waan san raawwate ta'uu gartee yaani harka gartee nama beekuuti malee isa san jettee itti fulleessuus hin dandeessu. Hanga qoratamtee waan dhugaadhaan seeraan gabbaatu gaa biyya Itoophiyaa jira. Saniif inshallah maal godha akkuma keessanii sooshaal miidiyaa irra jiraniis inni nu rabbiin isa fayyisee inni nu hima. Takka qaamni sanuu rabbiin hin takka rabbii baasa takka gartee icciisansa garuma seera mootummaatiin asbaatu jechuun qoratama telefoonaa qotama sagalee waa hundaa qorama. Inshallah akkasii garuma lallabaa. Yes. Okay, galatooma. Yoo na obbolitan meeni obboleewwan kiyya kana kan amantaa biroo kana gaafii takka gaafadhuumi. Isaanumaas itti fufa uummanni dhiirisi. Gaafiin qabanii. Isinuma waa gaafachuu barbaade kaa akkas taate isinuma barbaaddanna yoo Jadi gaafadha jadi jeme saajjantara mata dura nama jala miliqee bara. Yesus Kiristoos haadharraa argamen hundi keenyahu ni beeyna. Gaafa Yesus Kiristoos haadharraa argamu haati isaa jalqaba eenyutti amante? Amantaan haadhaa eenyurra ture? Eega sanuma gaafanna tan isitti deemaa jira bara yoo ajandaa jedhe tana jala nu jala miliqan. Hin kuti waan eega waan biraa waan addaa gaafattaan see jechuun yoo kanaa jee ajandaa kana dura cacceete. Wooma Yesus kana fudhachiisu Yesus man fudhachiisu deemamaan. Waa yaadhaa osoo hin ta'in boonaa koo. Jechuun jarri siif jedhan maaluma siif baasama ragaa siif kana. Kanuma ragaa waan jiru fudhachuutti hin jiran. Dinkaan fudhachiisu jiran mayi. Inshallah akkasuma naaf saame. Haadhaa fi haani waaqayyoon haadha qabaayii amata meeqa mataa isaan dhukkubsanii. Dinka awwaana salaanni xiyyaa ogee jiru. Biyya Abumaaz. Waan jedhe gidduutti maal taane isa. Saafaraanoo hin kutani. Maaltiyaanuu naan cufaa deeman. Ustaz, nagama keessanii lakki maaf cuftu maali? Nagaadhami maaf cuftu?
Jira Nah, itu ganuma deebi. gara sagadaan deema booni. Ustaz apa caranya? Nah, karaa irra baa itti ol deemuu hin dandeenyu telefoona. Okay, mee eenyu aboo pheenxee gartee pheenxee haxara nu fida. Pheenxeen jarri kun irratti wangeela dhiisee didee dinqaanetti. Dinqa. Shahaadaa jechaa jirani. Eenyu shahaadaa bira Shahaadaan qabatti isii deema? shahaadaa mee? Eenyu Shahaadaa gabaamu eenyu shahaadaa. kun? Gabbisaa kan jedhu kan seenaa jiru kana. Addisuu inshallah baleessin isin baa biiznillah. Addisuun as jalatti hidhamee miti koomentii asii dhiisaa obboleeyyan bakka biraatti sagalee ta'aa fi gabbisaa badu. Gabbisa. Abid, Nagaan siif haa ta'u. nagamu, Hin dhaga'ama. nagaa isiniif illee ta'u. Amiin walumaanu. Kiristaana. Nagaa jirtu? Kiristaana. Tole. Yesuusitti amantu? Jira galata. Yesuusitti nan amana, Yesuusitti amana, Waaqayyotti nan amana. Okay. Yesuus waaqa moo ilma waaqayyooti? Inni suma kaa, innillee suma Abu Muwaazii makana dubbisuu dhufe malee baay'ee Abu Muwaazii kana natti tola beektaa. Ameen. Aboon natti tolteetu. Namoota jaalatu baatee ramadaana keessa arge. Lama argadde kun dinkaa fi gabbisa. Laafa haasaan isaa baay'ee haasaa baalaansi ta'edha kan taasiftu dhugaa dubbachuuf akka nama tokkotti yeroo baay'ee laafaadha haasaan kee malee akka warra kaanii gogaama infoorsimentiin fayyadamtu beektaa kanaaf namummaa makee jaalladha. Suuta. Amma moota dila kanarra nan faarsiniin gaa. Amma koochoo baaseen bararraa yookaan suuta. Galatoome atilleen. Wagee jiraatte. Dinkaa kana rokkotaa wangeelaani. Abu Muwaaz. Yes. Abu Muwaaz. Abu Muwaaz. Yes. Fayyida yeroo darbu. Baay'ee Narukuti Abu Muwaaz. fatara bakka soomaaratu ta'u. Soomaaratu ta'u waan ta'eef. Anna bira guyyaa walakkaa bara Ameerika jiraanii Itoophiyaan jiru. Soomaaratu. Soomaan jira ka guyyaadha. Soomarra jira. Ameerika biyya namaa jirtu lakkaa biyya namaa jirtu. Biyya namaa jira. Itoophiyaan way biyya tiyya. Nan fudhattu ree biyya mirgi namaatti kabajamu. Nan ergitu viizaa. Itoophiyaa tanoo mirga nama biyya namaati moo biyya bineensaati isa? Achitti namni saree yoo qabale seeraan gaafatama seera yakkaati. Akkas seera qabdi mana dhaddachamna murtii dhaabda saree yoo sutu ite. Hayye. Sareen illee. Sareen naman tuytu dhugaa. Sareen duutu sareen biyya kana takka woo jette takka sareen namatti ni jettu. Waati tumtee malee. Mirga qabaa mirga qabaa rabbiitiin jaallatee siin geesse Abu Muwaaz eebba qabduuti. Ameen. Jaallatee jedha. Okay. Atis yaa. Dhufuun koon oolmaa siin bira. Gara keessanitti galu. Osoo Ameerikaan deemne shahaadaa qabadhu hin dhufta. Uummata musliimaa ijoollee musliimaa baay'een jaalladhaan. Abshiruu obboleessa koo. Jabaadhu qacellotti. Saniif gara wanta lallaba kanatti akka deebinee gooftaa wal fudhachiifna boo Yesuus fudhachuu didee gurbaani dinqa. Wayye brother, my brother. Ammati viizaa na erga Ameerikaa jirtu taana. Aboo jireenya biyya lafaa kana si fidu gara waaqayyootitti si ama Yesuusu gara waaqayyoo tokkicha dhugumaan karaa waaqayyoo barsiifta jedhanii nama waliin caalchiftu yaa barsiisa. Anis karaa waaqayyoo sanaa si barsiisa. Hin didini biyyi lafaa Ameerikaan mootummaa waaqayyoo keessa hin jiru Ameerikaadha bira kote kun. Yoo biyya kana dhuftee numa duuta du'arraas hin baraartu Ameerikaanii waan jedhe Yesuus waaqa ni qabu moo hin qabu? Yesuus waaqa qabu moo hin qabu? Ofiisaayyuu waaqadhaan waaqa guutuudha maal taate Abu Muwaazati maaliif akkasitti? Okay, Yesuus yoo waaqaan qaba jedhe wangeela irraa hin fudhattaa? Yesuus waaqaan qabaa yoo jedhe hin fudhattamoo hin didda? Waa wangeelli jedhu kamuu hin fudhan. Ameen. Wangeelli si bira jira ammas hin garsiisa. Na birallee hin jiru garuu rakkoon qabu natti mi rakkoo qabu nan fudhadha. Haati manaa si bira hin jirtu wangeelli si bira hin jiru. Maaltu si bira jira? Hin fuune Abu Muwaaz maal taate wattaanii. Eeka wangeeloo fuudhuu barbaadda? Wangeeloo itti amanne? Wangeelatti na mana guutummaa. Ishee waliin dhufa wangeelli? Ajaa'ib. Hayya sii dubbisa. Jechuun amma na bira hin jiru. Okay, sii dubbisa. Wangeeloo Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 Yesuus akkana jedha. Maqaa Waaqayyoo tokkichaatiin hin dubbisa. Akkana jedha.
Okay, kana jedha. Yesuus immoo ana hin qabin, ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane, ana hin qabin, ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane, gara obboloota kootii dhaqi, ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti, gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessanitti ol nan ba'a jedhi isaanitti anaaf himi jedhee ishee abboome jedha Maryam Magdalene. Gara waaqayyoo kootii fi keessanii jedha. Waaqayyoo koo jechuun min maalat na'u? Gara waaqayyoo kootii daan deemaa jedha Yesuus. Gara waaqayyoo kamii deema Yesuus? Gara waaqayyoo abbaa. Kanaafuu Yesuus waaqa qabaami? Tokkuma isaaniiti waa'een Sillaasee siin galuu ati maal taate dhiisi. Aboo Sillaasee siin gaafanneen Sillaasee mindin noo baqa. Siin galuu achi icciitii mataa isaa qaba qaba. Waan jedhe icciitii kana naa himeyyee gara waaqayyoo kootiitiin deemaa jedhe. Eenyu gara waaqayyootiin deema jedhe? Maal jette? Eenyutu gara waaqayyoo kan kootiin ol ba'a jedhe? Isuma amma dubbiste kaabu maas maa qalladdati qallii baay'ifta. Okay, Yesuusii miti? Yesuus gara waaqayyoo kooti. Yesuus waaqa qabaami waaqayyoo bira deemu? Ofii isaa yunnoo waaqadha. Akkas hin jedhu ka. Gara waaqayyoo kootii fi keessaniitti ol naan ba'a jedheen barattootaan. Waaqayyoo kiyyaa fi keetii fi keessanii jedheen. Kanaaf Yesuusii fi barattoonnis waaqayyoo tokko olii qabanimi? Onni ofuma isaa waaqa biraa jira. Abboo boqonnaa nan dubbisa kana argitee beektaate abboo akka jedhu gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessaniitti ol naan ba'a jedhe Yesuus. Gara waaqayyoo kamii deema? Yoo inni waaqa ta'e gara waaqa kamii deema? Ati yoo Kiristoosiin fudhatte malee hiikkaan karaa siin galuu abumaas maal taate? Fudhadhe kaa kunoo fudhadhe Kiristoosiin. Akkasitti maan fudhattu? Akkami fudhadhayyee? Hin fudhattaas fudhachiisu? Waan wangeera jiru na fudhachiisi. Shaadaa wangeelaan si qabsiisa ka? Na qabsiise iyyee. Ani shaadaa wangeelaa si qabsiisuun shaadaa wangeelaa asirra jirti kunoo. Heeyu wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 asirra jirti akkana jedha. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadhaa isa Yesuus Kiristoos erges beekuun isaanii jireenya bara baraati ameen jedha. Jedhi meena jala ayyee kunoo akkana jedha. Si waaqayyo jedhime? Eshi. Si waaqayyo ba? Jedhi nan nagaa. Si waaqayyo jedhime akkasana jalaa ka? Jedhi atimma waan ati jette hundan jedha abumaas maal qosta jedhime. Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha isa Yesuus Kiristoosiin erges beekuun isaanii jireenyi bara baraa kana jedha Yesuus jedhime? Maal jette? Afurri kan keen jiru? Jira. Okay. Abbaa qofaatu waaqayyo tokkicha dhugaati jedhame. Wangeela kana lallabuu barbaadde taanaan ati maaliif teoloojii sirriitti barattee Kiristoosiin fudhattee wangeela kana lallabdu? Ka teoloojii baratee ona biratti gattee gallakkisaa jira. Maal godhan? Inni qaree hojiitti arganne jedhe. Sirriitti teoloojii baradhu Kiristoosiin fudhadhuuti wangeela kana baay'ee lallabaa beekamaa taata gara fuulduraatti. Lallabaa beekamaa taata. Lallabaa wallaalamaadha amma biyya lafaa namni nama influenshaalii taata. Warri na beektan. Warri na beekne jira. Injijjiirta daandii kee kana injijjiirta. Kiristoos isa dhugaa argatta guyyaa tokko. Takkituma tana dubbii namni gartee jaalala Yesuus yaadana Yesuus fayyisaa numa jedhame namni jedhame waan jettu si waaqayyo na jalaa jedhime wangeelatti yooman si waaqayyo jedhime si jedhime jedhi kaa dinkaa koo. Maal jette Biraazil? Si waaqayyo jedhime. Otoo xiyyiititti qabdan hin jedhu ustaas. Hin jedhu. Eegaa wangeela akkamittiin peenteen wangeelatti amanteen an jette duma falmattu. Kun waan caafamee jiru bara. Maal jette? Si waaqayyo jedhime. Maaliif hin jedhu? Jedhi eeyyee. Dubbisuu jedhi kaa. Wallahi dide. Dubbiin jabdu ammaa bira gurba. Akka waldaa keessatti ameen. Utaali hin daleedu akkisaan asitti asin bakka shubbisanii bakka dubbisanii waldaadhatti dimokiraasii. Abumaas bira waldaa araara abumaas kana garatee abumaas daawaa bira dhufan hin jirtu waan dubbistee shubbistee wal eebbifnee gaafii wal gaafannee walii kannine jettee itti amantee akkasi deemu.
ija cufachuun hin jirtu asitti ija banattee dubbista akkana cufatanii kadhachuun hin jirtu ija hin dubbista ija banattee dubbista Waan kitaaba waan inni jedhu itti amanurra jiru Abu Mu'aaz akkamitti jide jechuudha. ka Fakkeenya waan quraana irra jiru akka Muhammad amma barbaade fakkeenya jechuu dandeettisaa. waan na jalaa jettu Muhammad ergamaadha jedhi mee itti gartee boonsa Muhammad ergamaadha. Allahan waaqa tokkicha jedhi mee Allah waaqa tokkicha kuni addallee okay borullee isattiin ni as numa jira. deebe okay isattiin as deebe si waaqayyo jedhi mee gartee dinka Maal ani sitti natti lallabaa atoo Kiristoosiin hin fudhannee Abu hin Mu'aaz. jedhu kun hin jedhu inni manne kanaafu maal godha akkam godha Ay, mootii pointa mootii dhaggeeffadhu. Qaamee ustaaz Wayye. dinka wangeela irratti namni Kiristoosiin amanne wangeela hin barreessin yookiin wangeela hin dubbisin yookiin sitti hin dubbatin jedhee barreeffameera. Lakki inni galagalchee sirriitti hubatu Abu Mu'aaz. Dalga hubata. Maal garagalchee maa barreeffama akka baayoloojii yoo dubbiste hin galabbate baayoloojii. Keemistiriin keemistirii habibi. Akkasumatti kaa bareeddu ko wantichi akka baayoloojii akka keemistirii miti. Jireenya. Wangeelli jireenya. Amma afurri si biraan jiru lubbu. afuura isaa Iyesuus hin argineef kan isaa Qaamee ustaaz amma afurri Abet hin jiru. Abu Mu'aaz naan dhagaa waan hin dubbifneef isinitti himuu gaafa tokko gaangee gaafii gaafataniiti ayyee abbaa isaan beektanii haadha isaallee hin beektanii mire abboo eentu si da'e jennaani farda jedhe jedhan ayyee abbee hoo eenyu eenyirraa argamte jennaan tana du'ulleen himuu jedhe jedhan falmattu naa jechisiiftu sana dubartiin dhageesti dhiirtini maaliif hin himne beekta maaliif hin Suudi himne beekta qo'ime ayyee dinka Wayye. dhaggeeffadhu amma ustaaz Abu Mu'aazii muslima waan ta'eef duukaa hin jedhu jetti. Ati jechitti itti qaanoftamoo jecha ustaaz afaanii ba'utu si sodaachisa. arrabsoodha immoo sagalee waaqayyootiin dubbisa wanni kun Dhiisa ustaaz dubbifatu kaameraatti garagalchaan yoo jecha afaan ayyee bakka inni beeku takkaan jedhaaf sagalichi jalqaba waan hunduma dura ture jedhi meena jala Yohaannis takka takka Siin jedha. jedhi Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture siin jedha. sagalichi waaqayyo bira ture Sagalichi waaqayyo bira ture. waaqayyo kan bira ture sagalichi ayyee sagalichi waaqayyo kan bira ture Jedhi kana jechisiisaa artafini jedhi. Rakkina hin qabu. eegaa jedhe jettee bar amma gaafiin kiyya achirratti sagalichi waaqayyo kan bira ture bira asgaabeer gaar bira jechuun near by God Jechichi akkamidha? Dubbisi jedhe kan sagalichi amma sadan jedhe Waaqayyo nama sadan abbo waaqayyo kiristaana tokkos. dhugaa argadde qo dinka qo sadema dhugaa kiristaana jaayibaan argadde mootii kana ol dabarfadha qo kuni mootuma dhugumaan mootii ilma abbaa mootiidha yataa ati dinka hafuura fudhadhu ati amma hafuurri kan keen Iddoo guutamne keessa galarte. amma miira keessa galuu deema eywa Miira keessan galiin Abu Mu'aaz. qoy okay amma bakka takka isa saba yaa waaqayyo qorinxoos isa duraa lakkoofsa 10 boqonnaa 3 amen qorinxoos naa banadhu gaafiin kiyya achirratti mataa na dhukkube qorinxoos isa duraa 10 lakkoofsa 3 sii dubbisa akkana jedha 10 lakkoofsa 3 akkana jedha sadirra takaya amma immoo Kiristoos mataa warra dhiiraa abbaan manaa mataa warra dhiiraa waaqayyo mataa Kiristoos ta'uu isaa akka beektan naan barbaadaa jedhe gaafii kiyya kanaan si gaafachuu barbaade tole mataa warra dhiiraa jechuun Kiristoos mataa